Egaa waa'ee majalisaa kana hordoftoota kiyyaa baay'een nama ka addaan baafate jira. Baay'een nama ka waan isaa hin galiniiftu jira. Mee haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Amma majalisni amma argaa jirtan kun abbaa 40 ta'ee abbaa fireemii tokkoffaa jechuudha. Fireemiin kun sadarkaa 3 qaba. Fireemiin tokkoffaa jechuun akka wanti laamiraati jechuudha. Ka ifu sunniin ka cabuudha. Viidiyoo garagaraatti irratti illee arguu dandeettanii. Kamastaawwatiitu jira, kacawu jira, akka maayikaatu jira. Deebi'eemmoo kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf suura irratti viidiyoo irratti homaa isin eegaluu dhabuu danda'a. Garuu fireemiin kunneen ka laamiraattu irra bareeda jechuudha. Akkasitti gatii garaagarummaa qaba. Kun jalli isaa onnidha. Jalli isaa fireemii kana jalaan muka jira. Muka gubbaan immootu boondii jira jechuudha. Abbaan 40 ta'eeti ka fireemiiti. Kanuma ta'ee abbaa 40 ta'ee guutumaa guututti boondii dalagsiifatuu dandeettanii. Akkasumas abbaa 30 jechuudha. Abbaa 40 abbaa 30 abbaa 20 jechuun lafarraa ol fageenya isaati jechuudha. Isaan sadiinuu sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaarraa hojjetamuu danda'a akka fedhe keessaniiti. Gatilleen tokko miti. Salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota siimbootu hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammoo fakkaatin jecha viidiyoo daqiiqaa gabaabduu takka qabadhee isin dhufeetiin jira. Haga tokko waa hubattan jedheeti yaada. Kanaaf tasgabbiidhaan haga xumuraatti na waliin tura. Namoonni maashaallah tabaarakallaa ammaan tana jiini gara afoo jiru sargiiti. Obboleeyyan keessan namoonni hedduun meeshaa warrarii godhataa jirtan jechuudha. Obboleessi kiyya fuudha obboleettii heeruma jettanii. Hundumaafuu haga xumuraatti na waliin tura. An fakkeenyaaf majaliisonni kunniin jechuudha. Ka fireemii ta'e fireemiin isaa sadarkaa tokkoffaatiin dalagamu jira jechuudha. Akkasuma mootuu yoo isin irraan beekin ka lammaffaatiin dalagamuu danda'a, ka sadaffaatiin dalagamuu danda'a. Kana jechuun gatiin isallee tokko miti. Wanta isin ajaa'iburraa majaliisni jechuudha. Majaliisni gizee dalagamu sadarkaa hedduu qaba. Haga kaariin takka qarshii 30 illee jira jechuudha barbaaddanii. Guutuma guututti alarraa fe'amee ka galu jira suni ka meeshaan isaa ka alarraa galee asitti dalagamu jira ka biyya keessaatiin ka dalagamu jira jechuudha. Baay'inaan boondidiin amma gabaarratti jiru kama biyya keessaatiin dalagama jechuudha. Baay'inaan jechuudha boondidiin biyya keessatti oomishama. Ka alarraa dhufu ashagamee akkasitti ka dhufu ka gatiin isaa guddiitu jira. Hundumaafuu immoo waa'ee wanni itti dubbatu barbaade qumsaaxinii namoonni kaaree dhiifaa kaaree jedhee majaliisa sehee qumsaaxiniin jechuudha. Hordoftoota kiyyaa uffataa kuni baay'een keessan ka balbala 5 ka balbala 4 nu dalagsiisi warri jettani bilaasha sin jalaa ta'a. Bakki meeshaa uffata keessa kaa'atan kun agartanii diqqa akka waan caammaa wayii ta'e jechuudha. Uffata akkanatti namaa hin ga'u. Ka abbaa balbala 3 yoo dalagsiifattan bareedaadhaan isin jaa hordoftoota kiyyaa gara tokkoon bal'aa waan ta'eef fakkeenyaaf kun ka abbaa 3 ta'e meetirri isaa viidiyoo ijoolleen ergee meetira meeqa akka ta'e viidiyoon hubachuu hin danda'u. Viidiyoon xiqqaatullee siqanii waraabaniif warraa siqanii waraaban tokko miti kun amma bareeda kabane kuni ka bakka itti saqala uffata itti saqalatan qabu masaabaa qabu cinaan immootu bal'ina qaba jechuudha. Kaasaanu kun ka isin balbala 5 jettan fakkeenyaaf ijoolleen baay'een meetira tokkoo fi meetira kaayaan ajajanii meetira kaayaa irratti balbala 5 jedhan hin ta'u jechuudha. Waan akkasii meetira tokkoof 20 irratti akkamitti balbala 5 naajajuu dandeettan? Balballi tun baroo diqqaattee walakkaa meetiraati. Walakkaa meetiraa jechuudha. Kanaafuu balbala 3 irra hin dabaru 3 itti diqqaa isa ta'a bilaasha sin jala ta'a. Waan tokko yookaan namuma ajajan san irratti dhiisa. Diizaayinii yoo jaalattanii jiraattan ka balbala 5 san dirqama meetira 2 ol ta'uu qaba jechuudha garaan isaa. Kana jechuun immoo mana keessan baay'ee sin jala bakka fudhata. Namni tokko immoo bakka kaa'u sanuyyuu osoo mattarin majaa'onni guddaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma tuni meetira takkaa fi 20 laala balbala 2 qabdi garuu gatiin sun maashaallaadha. Garachaanullee bal'ina qaba. Garanaanillee bakka uffata itti fannisaniinillee bal'ina qaba jechuudha. Meetira kanarratti meetira tokkoof 20 irratti balballi 5 akkamitti dalagamu obboleeyyan kiyya. Baay'een keessan akkas jettanii baay'ina rakkisaa jirtanii waan akkasii hin ta'u jechuudha. Jechuun himan taane meetira tokkoof 20 irratti balbala 5 akkamitti hin ta'u jechuudha. Kanaaf warri meetira kaayaa jettan balbala 2 qofa ta'a. Warri meetira 2 balbala 5 diizaayinii isin baay'istanii nama ergitan saniin ka dalagamu meetira 2 yookaan meetira 2 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu akkasitti addaan baafadha yookaan immoo fakkeenyaaf amma akka ta'uu qabu anatti kiyyatti kan yaadu qubsaatinii kana tan biratti ergitee abbaa meetira 2 na dalagsiisi jettee wanta ergite akka ta'uu qabutti anuun sin dalagsiisi jechuudha. Tarii immoo akka ta'uu jecha ka jaalattan diizaayiniin jaalattan yoo jiraate irratti ergitanii haala kanaan yoo jettan haala saniin dalagamu kan qabu dirqama meetirri isaanii dabala jechuudha qubsaatinii. Kana ta'uuf immoo bakka keessan san irratti kan qabdan wanti akkasii waan lama yoo jiruufi
ijoolleen akkasii oolanii ayyamtee gaafa mana galchan bakki taa'u dhabamee kan jiru jira jechuudha. Kanaafuu akkasitti itti yaada balbala 5 kan qabu qumsaaxinii baay'ee guddaadha jechuudha. Meetira 2 oli garaan isaa qumatii meetira 3 mana keessan akkasitti addaan baafattanii dura beekuun barbaachisaadha. Birrii bilaashatti baasurra itti aansu namoonni gindoo sortuun ajajjan masoobiin ni jira. Bakkuma kun masoobiiwwan gurguramu kana jira. Adaamaa keessa agartanii masoobii maashaallah olaaltana kanatti hunduu ni bareeda. Achi keessa akkasinitti tole fudhattanii kanatti tole fuudha jechuudha. Masoobii daabbootiif kabiddeenaa irra deebiidhaan ijoollee fuudhuu bahee ture. Gindoon hin jiru jechuudha. Ani waan hin jirre gindoon shafshafa ta'e tokko inni jira garuu namatti hin tolu akka gindoo duraanii sanii miti. Kanaaf waan yeroo baay'ee waan garaan hin geenye tokko hin bitu jechuudha. Ofii kiyyaa yoo ittiin gammadin namni sunillee ittiin gammadu jedhee waan yaaduuf waan sila addas nan jenne fuudhe jechuudha. Gindoowwan kun kanneentu jira shafshafa wayiiti. Yoo akkana viidiyoo laaltan bareeda wayii isin fakkaata garuu akkasii miti. Kanaaf gindoo hin agarre. Sortuu fi masoobii daabbootiif kabiddeena biteetti jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaa kana boruu gara dheeraa erguudha. Asumaan viidiyoo kana dhageettanii yoo jiraattan namoonni guyyaa boru jechuudha. Meeshaan gara dheeraa deemu waan jiruuf waan ordarii godhatu barbaadan maatii keessan sarpiraayiz godhuu barbaadan Hello jettanii boruu fuulta akka isiniif achumaan kennee darbuu danda'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya viidiyoo hin godhu manatti as kanaaf asirratti gadhiisaa jira. Gara dheeraa erguu jedhe jechuudha. Asitti natti hin tolle kun garaan isaa keessa bifa bira qaba. Egaa akkana namoonni chanaala kanaaf subscribe hin godhin subscribe like share gochuu hin dagatina. Wanni guddaan ani qabadhee dhufe qumsaaxinii amma qumsaaxinii kana fakkeenyaaf laala maashaallah tabaarakallah kunu odoon baa'atiin balbala lama jechuun danda'ama. Balbala afurii kunu garuu gama gamana walitti banamu waan ta'eef baay'ee bal'ina qaba. Kana ijoolleetu viidiyoo TikTok irratti erge ka gubbarraa kun akkanatti irraa gadi bu'a yoo barbaadan kan ol bira jiru kun illee gargar bahuu danda'a jechuudha. Laala viidiyoo sirriitti haala kanaan isin dalagamuu danda'a. Kunu yoo ol bira kaan walitti achi maxxanuu danda'a addalleen baasuu danda'ama jechuudha. Yookaan diizaayinii tanaan hojjechiifachuu dandeettanii balbala 3 jechuudha tuni ka jidduu suni tokkuma bakka lamatti as banamu walitti as banamu waan ta'eef yookaan kunuyyuu amma onni isaa didiqqaadha. Uffata irra naquuf uffata gisee uffanni namaa hin ga'u ka diqqoo qabu suni baay'ee wala baddee nama jalaa ta'a jechuudha. Kanaafuu akka ta'u qabutti ajajadhaa malee diizaayinii immaan bareedeef qofa waan boruutti hin fayyadamne waan ta'eef qumsaaxinii qarshiin isaa rakasaa miti 60,000 50,000 40,000 dalagsiistee yoo akka barbaachisummaa isaatti hin fayyadne ta'e bu'aan qabu jechuudha. Diizaayinii qofa laaluuni akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Baay'een keessan irra suuraan itti ergitan qumsaaxinii girgiddaa irratti dalagamuudha. Ka isin balbala hedduu qabu sun ka socho'u kana osoo hin taane girgiddaa irratti hizee mana ijaaran dalagamuudha jechuudha. Isa malee ka isin ergitan sun akkanatti socho'aa ta'ee dalagamuu hin danda'u yookaan immoo meetira bal'aa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf balbala 5 qabu warri natti ejjan isinuma ani dalagsisuu hin danda'a garuu bilaasha ta'a jechuudha. Isin jala kun amma maashaallah laala bakka uffatatti saqalatanii qaba mastaawotiin gara keessaatiin kunoo masaabaa ni qaba maashaallah tabaarakallah. Kun meetira 1.80 natti fakkaata. Tariitii maloonni godhee hin laalle garuu garanaan diqqaadha malee gara jidduutiin bareeda. Gubbarraan koonfartii gaabiiwwan garaagaraa kaa'achuu dandeettanii diizaayinii jaalattanii ta'e jalqaba bakka mana keessanii mattaruun isin barbaachisa. Akkanatti birriitti baastanii dalagsiistanii yoo mana ga'ee qumatiin mana magagaleessu ta'e kun nama meetira 3 oli qumsaaxiniiwwan akkanatti baay'inaan dalagamu jechuudha. Rakkisaa ta'a jechuudha. Garallee qumatillee bakka mana keessanii kaa'achuu barbaadan san dura lakkaa'uun barbaachisaadha jechanii kaatanii wala baddee isin jala ta'uurra jechuudha. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa YouTube Azamuu online shop jedhu san linkii isaa irrallee azala isinii kaayaa maashaallah tabaarakallah kuma takka galuuf nama muraasa nama 5 qofa ta'ee subscribe dafaa subscribe like share godha. Akkasumallee viidiyoolee na daawwadhaa akka sa'aatiin guutu sinjaa obboleeyyan kiyyaa warri feetanii jaalatanii daawwattan ulfaadhaa galatooma guyyaa keerii isiniif haa taatu. Viidiyoo bareedaan walitti deebina hangasitti nagaan na oola. Bye bye.